Macaafa Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1-3 dubbisaa akkana jedha. Yesuus utuu darbu nama dhaloota isaatii jalqabee jaamee tokko arge. Yommus bartoonni isaa barsiisaa, namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate? Isatu yakke moo yookiis abbaa isaatii fi haadha isaatu yakke? jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee, inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaan isaatii fi haati isaa cubbuu hojjetaniif miti. Isa fayyisuudhaan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee. Sagalee kanarratti maal jedhaa? Nama dhaloota isaatirraa jaamaa ta'etu ture. Namni kun dhaloota isaatirraa jaamaa ta'ee ka dhalateef ulfinni Waaqayyoo akka mul'atuuf. Garuu namoonni gaafii akkamii qabu? Namni kun cubbuu waan hojjeteef waan jaamaa ta'e itti fakkaata. Yookiin cubbuu isaa haa ta'u yookiin cubbuu maatii isaa haa ta'u, sababii cubbuu hojjeteef jaamaa ta'e waan dhalate itti fakkaata. Garuu sagalee Waaqayyoo asirratti namni kun jaamaa ta'e ka dhalateef ulfinni Waaqayyoo isarratti akka mul'atuuf. Jireenya keenya keessattis yeroo tokko qorumsa keessa darbuu dandeenya. Qorumsi baay'een irra deddeebi'ee nurra ga'uu danda'a. Jireenya keenya keessatti qorumsa tokko keessa yoo baane qorumsi biraa yookiin qorumsuma kaan keessa yoo jirru qorumsi biraa daddabalamee nurra ga'uu danda'a. Kanaaf gaafiin uuma, maaliif qorumsi kun narra ga'e? Maaliif wanti kunni hundi jireenya kiyyarra ga'e? Namni naga'umaan jiraataarraa, namni naga'umaan chaalenjii malee wanta bira ga'uu barbaade bira gaaraa, anatti maaliif cime qorumsi? Yookiin ammoo qorumsi kunniin baay'een kun hundi maaliif narra ga'e jennee gaafiin uumuu danda'a. Garuu sababiin qorumsi nurra ga'uuf sababii cubbuu hojjenneef yookiin rakkina waan qabnuuf yookiin dadhabina waan qabnuuf miti. Qorumsi kan nurra ga'uuf ulfinni Waaqayyoo akka mul'atuuf. Sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo biraatti irratti waa'ee Iyyoobii hundi keenya akkuma beeknu, Iyyoob nama qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatu, nama fuula Waaqayyoo afatti hojii qajeelaa hojjetu ture. Nama eebbifame, nama qabeenyaanis eebbifame ture. Garuu Iyyoob nama qajeelaa ta'ee odoo jiru qorumsi gurguddaan isarra ga'e. Qorumsi kun kan isarra ga'eef waan Iyyoob cubbuu hojjeteef odoo hin taane, waan Iyyoob Waaqayyoon gaddisiiseef odoo hin taane, ulfinni Waaqayyoo irraan haa mul'atuuf. Jireenyi Iyyoobii jireenyi qorumsa boodaatti jireenya isa duraa caalaa eebbifamaadha. Jireenya keenya keessatti qorumsi kan nurra ga'uuf ulfinni Waaqayyoo jireenya keenyarraan akka mul'atuuf. Waaqayyo qorumsa nurra ga'u, qorumsa nu balleessu, qorumsa karatti nu hambisu, qorumsa jireenya keenya miidhu gara keenya akka dhufuuf hin eeyyamu. Qorumsi nurra ga'e hundi fedha Waaqayyootiin nurra ga'e. Qorumsa nurra ga'e ammoo Waaqayyo gara gaariitti jijjiiree ulfinni isaa akka mul'atuuf. Kanaaf qorumsi jireenya keenyarra ga'aa jiru obsaan Waaqayyo irratti amantii qabaachuun keessa darbuu hin dandeenye. Iyyoob yeroo qorumsi sun irra ga'e abdii kutatee Waaqayyo natti gaddee jedhee Waaqa arrabsee jireenya biraa keessa hin galle. Qorumsa cimaatu irra ga'e, qorumsa salphaa miti. Garuu Iyyoob Waaqayyo irratti abdii hin kutanne. Wanta san hunda keessa yeroo darbu Waaqayyoon arrabsee Waaqayyo irratti yaada hin jijjiiran, amantii Waaqayyo irratti qabu hin jijjiiran. Haga du'aatti Waaqayyoon amanate. Yoo du'es qorumsa kanaan wajji yoo du'es Waaqayyoon hin arrabsu jedhee Iyyoob ilaalcha akkasiitiin Waaqayyoon eeggate. Nutis jireenya keenya keessatti wanta nurra ga'u amantiif Waaqayyo irratti konfidensii qabaachuun, Waaqayyo irratti amantii qabaachuun Waaqayyoon eegganna. Yaada Waaqaatiin ala, eeyyama Waaqaatiin ala qorumsi kamiyyuu jireenya keenyarra ga'uu hin danda'u. Kanaaf sagalee kanniin irraa wanti barannu qorumsi jireenya keenyarra ga'u waan nu waa balleessineef yookiin waan nu cubbuu hojjenneef odoo hin taane ulfinni Waaqayyoo akka jireenya keenya irratti mul'atuuf qorumsa baay'ee keessa darbuu dandeenya. Qorumsa keessa darbinu dadhabina keenyan argisiisu, cubbuu hojjetuu keenyan argisiisu. Seenaa Iyyoob yoo ilaalle sababiin qorumsi kun isarra ga'eef Waaqayyo amantii Iyyoob irra qabaachuu isaa argisiisa.
Waaqayyo Iyyoob irratti amantii odoo qabaachuu baatee qorumsi kun akka isa irra ga'uuf hin eeyyamu. Seexanni yeroo Iyyoobin waa'ee Iyyoobiitiif Waaqayyotti haasa'u, Waaqayyo seexana san akka Iyyoobin hin qorre godhuu hin danda'a. Garuu sababii Waaqayyo Iyyoobitti amantii qabuuf, Iyyoob nama Waaqayyoon amanatu, nama cimaa, nama as keessa darbuu danda'u. Waaqayyo waan beekuuf seexanni haa qoruuf hin eeyyamu. Nullee jireenya keessa darbinutti Waaqayyo amantii nurraa qabaachuu isaa argisiisa. Qorumsi yeroo nurra ga'u, qorumsi Waaqayyo gara keenya akka dhufuuf eeyyame amantii Waaqayyo nurra qabu argisiisa. Kanaaf qorumsa keessa darbaa jiraanne Waaqayyoon obsaaf amantiin haa eeggannu. Waaqayyo qorumsa nu balleessu, qorumsa jireenya keenya miidhu gara jireenya keenyaa hin fidu. Qorumsa nu barsiisuuf, qorumsa nu guddisu, qorumsa ulfina isaa mul'isu gara keenya fida. Kanaaf qorumsi gara keenya dhufe gaarummaaf akka gara keenya dhufe haa beeknu. Nu barsiisuuf, jireenya keenya fooyyessuuf, eebba arginee hin beeknetti akka baanuuf, ulfinni Waaqayyo jireenya keenyarraan akka mul'atuuf. Kanaaf abdii odoon kutanne obsaan Waaqayyoon eeggachuun gaarii.